Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin saffisa kompiitara keenyaa dabaluu akka dandeenyu ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kutaa lammaffaa itti fufiinsa kutaa sanaa kan waliin ilaallu ta'a. Innis akkamitti kompiitara keenya ammas saffisa isaa dabalachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallachuudha. Namoonni fuula YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan hordofuu eegalaa isiniin jedha. Kutaa tokkoffaa keessatti kan ilaalle taaskii baarii jalaatii akkaataa kamiin appilikeeshinoota yookaan sooftiweerii ofii isaanii yeroo nuti kompiitara keenya banannu banaman akkaataa kamiin akka isaan hin banamne gochuu dandeenya, akkaataa kamiin enable disable goone itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluu keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu faayiloota junk files warra jennu osoo nuti hin beekin kan folderoota uumamantu jiru yeroo siistemni keenya ka'u isaaniin balleessuudhaan saffisa kompiitara keenyaa dabaluu ni dandeenya. Faayiloonni sun eessatti argamuu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isas maal goona? Startii dhufnee startii irratti erga cuqaafannee booda bakka text box kanatti shiftii gadi qabuudhaan mallattoo %% tuqneetu temp kan jedhu kana barreessinaa jechuudha. Temp kan jedhu barreessinee isaa booda maal goona? Ni cufna. Jarri kun maalidha? Temporary files jenna. Temporary files yeroo baay'ee osoo nu hin beekin warra uumamanidha. Yeroo nuti keessumaa sooftiweerota feenu warroota uumamanidha. Yeroonni kun meemorii kompiitara keenyaa qabachuudhaan kompiitarri keenya akka biizii ta'u godhu jechuudha. Kanaaf isaaniin balleessuun dirqama nutti ta'a. Erga akkas goonee koodii kana barreessinee booda intarii tuquudhaan iddoo sana deemuu qabna jechuudha. Intarii tuqna hin dhufa kun. Yoo ilaaltan faayiloonni kun fudhatanii ilaaltanii hundi isaanii junk files warra yookaan faayiloota hin barbaachifnedha jechuudha. Faayiloota hin barbaachifne garuu gaafa nuti hojii hojjennu meemorii kompiitara keenyaa qabachuudhaan kan kompiitara keenya biizii godhan keessaa tokkodha waan ta'eef isaan kana balleessuun dirqama ta'a jechuudha. Isaan kana balleessuun maal goona? Kontiroolii kiiboordii keenyarraa kontiroolii qabnee ta'uunu selektoor jechuudha. Selektoor goone yookaan hunda ishee bifa kanaan filanneetu dileetii goona jechuudha. Isaa booda shiftii gadi qabaatii permanently akka dileet ta'u godha. Shiftii gadi qabaatii dileet godha. Warroota afaan kana bira dabarra. Warroonni kuni amma siistemni keenya yeroo amma siistema keenya isa banamee jirutu kan uumeera waan ta'eef hojiirra waan jiruuf isaaniin bira dabarra jechuudha. Bira dabarre isaaniin ishee kana tick godhaati. Do this file this for all current items isheetu kana tick godhaati. Skip godha. Ishee kana tuqaa skip godha. Adarbuu bira. Maaliif gaafa nuti kompiitara keenya cufnu isaan kun hin balleessuu dandeenya waan ta'eef erga appilikeeshinoota bannee jirru cufnee booda balleessuu dandeenya. Amma yoo fudhattanii ilaaltani faayiloota kana ilaalaa. Faayil eksteenshinii isaanii tempedha. Kanaaf isaan kun warroota kompiitara keenya biizii godhan keessaa isaan tokkodha waan ta'eef isaaniin balleessuun dirqama ta'a jechuudha. Kompiitara keenya keessaa balleessaa. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Kutaa ittaanuus akkamitti ispiidii kompiitara keenyaa dabaluu akka dandeenyu kutaa biraan kan isinii hojjedhu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa haaraa taatan osoo subscribe godhiin hin bahinaa isiniin jedha. Amma kutaa ittaanu wal agaruutti nagaan naa tura. Horaa bulaa.